Keenan oomisheen biyya naa fayyisee. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dhimbifamee waan dagannee yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame. Cophaa surrii. Cophaa surrii. Alhamdulillah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Qariib kutaa tokkoffaa. Waan ajajamne beekuu dura eenyu akka nu ajaje beekuutu dursa. Sababni isaatiis dhaamsa dabreef gatii kennuudhaaf ergaasan hojiirra oolchuudhaaf abbaa labsiisanii eenyu akka ta'e beekuun murteessaadha. Diin kana akka qabannu kan nuuf dhaame rabbii keenya. Tanaafuu Haaliqa keenya sirritti baruun barbaachisaadha. Karaan ittiin isa beeknu hedduudha. Isaan keessaa arra kan isinii wajjin laaluu feene maqoota rabbii gaggaarii kan qur'aanaa fi hadiisaan nuuf gabaafaman keessaa qariib kan jedhu waliin xiinxallam. Qaamaa qalbiin nu duukaa bu'a. Haalli ilmaan namaa akkaan nama ajaa'ibsiisa. Waan isatti dhiyoo dhiisee tan fagoo barbaada. Tan bira jirtu dagatee waan halaalaatiif ija dhiiba. Tan laaftutti argachuu danda'u rakkisee bu'aa bayii meeqaan tan qaxxaamuree tan jirre sakatta'a. Rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa dhugumaan qariibi. Qariib jechuun kaluu yookiin dhiyoodha. Waa hundarraahuu isa nu uumeetu nu dhiyoodha. Beekumsaan tumsa isaatiin rahmata isaatii fi tika isaatiin nu quba qabaachuudhaan ka akka rabbiitti nu dhiyoo hin jiru. Goytaan keenya akka nun jedhu wahuwa ma'akum aynamaa kuntum bakkuma fedhettuu isin waliin jiraa ja'a. Suuraa Baqraa ayata 185 keessatti immoo gabroottan kiyya waa'ee kiyyaarraa yoo si gaafatan ani dhiyoodhaa je'in. Ayanni armaan oliituun sababa buuteef qabdi. Tiisitee tokkootu gama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufee yaa ergamaa rabbii rabbiin keenya dhiyoodha moo fagoo nu dhagayaasa lallabneeti moo sagalee qaqqabannee kadhanna je'een. San booda ayanni qur'aanaa tan suuraa Baqraatun buute. Gabroottan kiyya wayita si gaafatan ani dhiyoodhaa je'in. Yaamiinsa nama nawaamee yeroo isaan na yaaman ni nawwaadha. Bakka tanatti waan takka hubachuu qabna. Haaliqni kadhaa teenya qeebaluudhaaf ulaagaa nuuf kaa'e. Ayata quraanaa armaan olii keessatti dura nuti yaamiinsa isaatiif hawwaachuu qabna. Ajaja isaa tole jechuun dirqamam. San booda waan haajamne cufaahuu nu milkeessa. Rabbiin keenya dhiyoodha. Kan akka isaatti dafee nuuf dirmatu, kan rakkoo teenya hatattamaan nu furu, arjaan akka rabbii abadan hin jiru. Addunyaa tanarratti akkuma namaattu meeshaa takka abbaa isii tolcherra kan beeku waan jiru. Haaliqni keenya nu uume waa hundaa ol tolcheen nu beekam. Maal akka nuti hawwine maal akka dharraane waan nu duraa irratti tan lubbuun teenya kajeelte waan yaada nutti hee nu dhiphisu kan nuti firraa sodaannu walumaa galattuu waan nuti ol baafannee afaaniin haasoyne dhiisaatii tan nuti qoma keessatti dhoysinellee waan nuti hegeree gochuu fi jechuuf teenyu cufallee quba qaba. Inni keessa beekaadha. Osoo nuti hin uumamin duraahuu qoodni jiruu teenyaa maal akka taate guutumaan guututti beekam. Suuraa Qaaf ayata 15 irratti rabbiin keenya akkana ja'a. Dhugumatti nuti ilma namaa ni uumne waan lubbuun isaa itti haasaastu yookiin itti haasoosamtullee ni beeynam. Hidda dhama isaarra nuutu itti dhiyoodhaa nun ja'am. Ayata armaan olii kana qalbiin gallaaluuf feesisa. Hidda dhamaarra anaatu isinitti aanaa nun ja'a. Duboo yaa obboleeyyan kiyya goytaa keenya kan akkanatti nu dhiyoo dhiisnee rakkoo teenya hiikkachuudhaaf garam naanna'u jirrasa. Dubbiin hedduu nama naasistu tanam. Irra baay'een namaa eega bakka biraa dhaqee fala dhabeen booda gama rabbii as deebi'a. Namni dhukkubsate kan ilmoo dhabe mana yaalaa aadaa fi ammayyaa meeqa eega marseen booda rabbii isaa yaadatam. Haaliqni rahmata isaatiin deem amma dhufta je'ee osoo firraan hariine furmaata waaraa laataaf dhugumaan rahmaani. Asirratti mee fakkeenya tokko haa kaasnu. Meeshaa wayii bitachuu feete haa jennu. Daldalaa ollaa keetii bira kuttee magaalaa dheeyxee waan bitachuu barbaadde san dhabde. San booda ganda keetitti ol deebitee obboleeyso mee waan kana naaf gurguri bakka biraatiin hin dhabee bar yoo jetteen siif kannaa lakki tole siin jedhu inumaa sitti aaraa'u deem duraan maaliif na bira dabarte hin qabu siin ja'a. Hubadhaa rabbiin keenya goytaa gaafa bakka biraarraa furmaata dhaban qofa bira dhufanii miti. Haaliqni jireenya keenya duniyaa fi aakhiraatiif rakkoo fi bal'inatti filannoo teenya jalqabaa fi xumuraa godhachuu qabna. Inshaa Allah qophii tana torbaan itti deebina. Kan isiniif dhiyeesse
ani birraa amiyyuyeeti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ooh.